تكتكانين ديبسي لا يا ويتا كي قول باسي شو نو أولا جدوسي نون ديف نموك جدوسي نوفر قول باسي بقافو ديبسي تاني لالي يا جرى لا دين ترتي نقاري فينا لكي لولي ما تينا رنتر كمتني بابا ماني لولا ربي بجتة واحد متينا ما بجتة واحد جل كبي حاجة صوتي بليز واني كن سوشيال ميديا دا فاتن بيتي جل كبي هاتو مروتي ديمي ميديا كي وان كي تقول يمكن نجت كم بس دي فهم ولي كنا تبقى فهم ولي هم هني بهاتو مروديسا اللي بايشان دي تمرون بماران كل شيء كوهيم تاجي كان يا هاتو مروديسا سيمرت اللي كوهيم تنكسين ربي بجتني ديفتني ميسي ربي بجتني ولي ديفتني جداتي شوفها بقى ما كان اللي ملوك dhaggeeffadhaa jirati ilaala dhaggeeffadhaa maal jedhanii lossanii elmanii addaataa huqqattiisanii tokkoffaa himachuun fixachuudha haa himatu dhiisa. Keessaan illee dhuunfaan dhuftee waa baay'ee na baaristee naan malsi tokko kun waa dubbatu hin baarisne deebisee maaliif ijoolleen tun amma gaddara jetti ol ba'i miidiyaa qabdaa miidiyaa mataa keetiitti waan feete ka ilaaqii naan jetti. Jennaan maal godhu amma waa'ee nama du'eetiif ijoollee gaddara jirtullee haasayaa yoo wanti wayillee keessa kana jiraatee shirri wayillee gama mubaarakiitiinillee waan akkana godhii wayii jiraate waan namni dhimmameeti waan kana godheef anamma guyyaa san waan tana mudate isitti illee ergaa ture asii bo'aa ture indoom ijoollee kana adda mucaa waa baay'ee na himeeti isa wajjin baay'ee bo'aa ture ijji kiyyaayyuu seeraan qajeeleeyyuu na wannaa jedhaan turre asii maal miira badaadhaan asii haga aleen kiiloomeetira gara 200 jala ka dhiyaatu ajimaan irraa kaanee achi gizee deemnu kana asii mataa kiyyaayyuu gara diraama 1420 akkas kaameraan nu dha'ee waan meeqamee waan taane hin beekan ijoollee kana akka nama bakka taraa wannaa wayititti isiin as deebitee yeroo akkas naan jettu mucaan akkana jedheera isayyuu maalii akkana wantoota baay'ee achi keessan na aarse hundan dubbatanii kanaaf hundaa mataallee xumurtanii yaa'u amma duuba isin deebisuufi miti yaaduma ijoolleen haasoftee haaseen seenee waan kanaa fixatanii jedheefi kanaaf wanni waliinillee nu ga'u hin jiru raawwatame dhimmi kunis garuu immoo namni kamuu argaatuma turre gaafa gargaarsa jedhanii waa wayii walitti qaban sababaa soqoo tarii isiin illee amala sammoo waa wayiitti gorsa keessaan guruppii keessaan dhaqanii waan kana akkana godhii yootu jiramu maaliif waan kana lolaatti ija keessa nutti as deebiste lola maal barbaachisa waan kana bakkaan gahi waan kana akkana godhi jechuuni ka jedhutu na aarse an tokkoffaa birri 200 ergi waan kana goona mee du'aa illee goona ennaan birri isa irra sagalee isiin dubbattee fi lolli wanni isiin haasaa turte jaalana na aarse dhugaa dubbachuuf ammallee warri garee keessan keessallee jirtanii sanirra aaree kanaanin akkasi dubbadha dhiifaman waffalchaa. Okay, deebii ana deebisaa waan jiru ijoolleellee waan as jirtuuf ofii kiyyaa deebisaa. Tokkoffaa birrii sadaqaa erginaan jedhanii ani hin dinne ummaaf naanna bira jirti. Ijoolleelleen as jirti birrii sadaqaatii ergii namni naan jedhan jiru bariisaa mallaqni qarshiin narratti aangalee ka'ani miidiyaa irra dubbadhe birrii 660 wayii ka'an jedhe. Achi boodayyuu kanarra gale gara qarshii 30,000tu jira. Sanilleen itti dabalee waliiniin dubbachuu jira. Ragaa risiitii hunda qaba. Ani mallaqa kana qabii sirraa fuuna sitti deebinee kanaan jedhan miidiyaa irratti. Kanatti kenne uummata Oromooti. Ijoolleedhaa kenni sadaqaadhaan akkana godhi namni naan jedhe tokkolleen hin jiru. Maqaan guyyaa gabaa bade guyyaa gabaa malee deebi'u. Kanaaf ani mallaqicha namni tokko ambassaa kanaan amma guyyaa mallaqa guuramu san isan beeku guruppii keessatti eenyutu akka aad isa godhen beeku namni guruppii kireet godhe an ka'an walitti aad godhe ijoollee sadan ufnaanii fi ana qof isa nama aad itti godhen beeku. Miidiyaa marratti eega gadi mari'anne booda keessaan dhufeetiniini akkana godhiinaan jedha. Dhaqeetiniin Halimaa nin gaafadhe du'ee na qalanii rabbiin sitti haa ta'u waa'ee ID birrii kanaan hin dubbattu naan jedhe. Simboon mucaa obboleessi si amaanin jira hin gaafadheen namni rakkinallee qabu hin jiru anilleen birrii kiyya akkanatti kunoo birrii hagana anillee ergee
kennaanillee ergitee jirti. Namni birrii ammatti rakkateetiin birrii si gaafatu hin jiru birrii kana qabii naan jedhe. Obboleessi isaanii as jira. An kan ittiin haasa'u akka obboleeyyaniitti ijoollee tana jechuudha. Deebi'anii birrii 2,000 ergii naan jennaan ummu afnaani namni ijoolleen tun bira jirtu. Ummu afnaan rabbii jedhi yoo rakkattee jiraate isa bichaa miti namni biraallee keessaan dhufee birrii akkana ergii naan jedhe. Namni dhufee na kennu naan jedhu kun nama mallaqa na kenne miti. Mallaqni kun yoo narra bade dammoo ani kafaluu hin danda'u ammatti. Ummu afnaaniin itti bilbilee daayirektii waliin haasoyine ummu afnaan rakkina jira birrii haa ergu jedheen kazaan namanatti deebi'ee mallaqa na gaafatuun ummu afnaan na haa gaafattu mallaqa ummu afnaaniif natu ergaa kanaan ala namni biraa dhuftanii mallaqa nan gaafatinaa jedheen amma deebi'aniitiniini mari'anne mallaqa ebeluu radda barsii waan jedhu na dhufe bafitsum mallaqa miidiyaarra na kenname an akkaawuntii nama tokko irratti hin dabarsuu jedheen mallaqa akkaawuntii irra na kenname hin dabarsu nama tokko irrattu si jammar mallaqni dabreera na bira jiru jedheen maaliif kunillee mallaqa waan jechaa jiruuf mallaqni na bira jiru hin jiru mallaqni parsanaalii sinnatti kennattanii ati dabarsi akkas godhe akkana naa godhe naan jettan kan ummanni amaanaan akka namatti kennamde akka beekan mana eegan akkana beeku godha kazaan inni dabree akkana ka mallaqaatii miti jedheetiin haasa'uu jalqabe obboleessa kiyya yooni mammaa kataate haadha manaa keetirra mammaakii wanni ati narraa qabdu hin jiru miidiyaa harkaa qabda itti gadi bahii lallabi jedheetiin guruppii keessaa rimuuf isa godhe. Wanni an rimuuf godheef tokkoffaa nama maallaqa natti kennee miti lammaffaa dhiyeenya inni maatii waliin qabu hin beeku aadillee guruppii keessatti ani isan goone. Kazaan guyyaa marii nuti mari annulleen callisii inni haa ba'u kan jedhe obboleessa isaanii amaanii ati keessaa bahii namni jedheen anillee itti deebi'ee keessaa bahii jedheen. Maaliif dhiyeenya isaanii waan hin beekneef soo namni tokko parsanaalii natti dhufee mallaqa ebeluu dabarsi maal laan jedheef ani immoo mallaqa eega dabarse booda iyyachuu hin danda'u. Keessaanillee waan kana godhee xumureetiin hin geessu mallaqa miidiyaarra na kenname an boruu eessa seena mallaqa na kenname kana. Yoo boru namni wayii dhufeetiin hin eessa keette nan jedhe akkam ta'an. Kazaan 2,000 ka sadaqaa ummu afnaan irratti na dabarse waliin mari'annee ijoolleedhaanillee taa'aa jedhee irra deebinee waan jiru hunda haasoyinee jennaan tole naan jedhan nulleen teenna jedhan kazaa buhaala mallaqicha 2,000 isaan jedhan ummu afnaan irratti mallaqa afaan irra jiru sanuu 2,000 genne mallaqa 96 kan irra dabarse sanii addatti isaan kana gaafataman dabala qaba dubbiin haa qababattu inshaallah kalee waan kanarratti anillee luulaadhaan akkuma carraa bilbilee fi naan gaafattennaan maallaqa kana erga oonlaayin irratti guurame yeroo baay'een hundi kenna masjiida ta'ee waa hunda ta'ee maallaqa hin guurra dhuma maallaqa sanii namni arguun jiru dhugaa dubbanne namni sunillee yoo kan godhu taate har'a luulaa maallaqa sana ergitee namni tokkochoo kan hawaasni bakka hin beekne luulaa waakkatan boru itti gaafatamtaa lammaffaa immoo namni kaleessa waliin ifaajee qabu hundillee dhagahuu qabaa. Wanni miidiyaa irra dalagame miidiyaa marratti yoo tumatti gaariidha. Yoo ammootu miidiyaa irra illee goonu jettan namoota guruppii sanuwanii yoo jedhan boru namni akkuma haasa'u kana haasahaa maqaa hankeetillee eeggadhu. Maqaa saba Oromollee eeggadhu. Maaliif jennaan namni tokko ka ijoollee tanaa miti ka dubbatu. Hawaasuma amma jila komantii waan hin taane barreessu kanattu orofatoo sii fuudhee miidiyaa irraa achi oofa. Deebisanii namoota hedduudhaan illee oli oofan. Kanaaf namoota kanaan dura online irra nama qarqaaraa tura waamee ka dhagahaa turre. Ijoollee tenna ijoollee managaa nama qarqaartu maqaa meeqatti baasaa turan yoo dhugaa dubbanne. Kanaafu maqaa sana ofirraa buusuuf ammoo akkuma amma jaalatanii jibbitan illee hawaasni amma jala jiru kun sagalee kana dhagahee waan amma dhagahe kana ammoo ragaa hanqaituu waraabbadhu darasii bira ga'an. Maaliif jennaan namaafis rabbiifis bilisa ba'uudhaafi rabbi jazaa si haa deebisu ammallee afoon waliin jedhaa. Namni kaayaa da ulbachuu dhabuudha malee homaa hammeenya walirraan qabdani ijoolleen tunillee dhugaa dubbachuuf hedduu galatooma tasgabbeessitanii akkana obsitanii saba keessan galatoonfachuun isinillee rabbi isin haa galatoonfatu kana caalaa beekamtii godhadha. Ada gabaabaa jechuudha ani luulalleen dawwaltee nagaafattee turte hawwileen nagaafattee turte.